Are riba duda jarira tuda lelia tufa. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota siifuutu akkam jirtu nagaa jirtu obboleettiin keessan nagaa fuun jira filataa rabbii guyyaa har'aa baacoo yookiin oduu durii qabadhe isiniif dhufee jira. Dursaa odoo gara baacoo yookiin oduu durii kan kootti hin darbinii warroonni maatii naa taatanii na bira dhaabbataa jirtan galatooma galanni keessan guddaadha. Akkasuma immoo warroonni maatii naaf hin taane siifuutu kan jedhu sabiskiraayib gochuun akkasumas laayik gochuudhaan na bira dhaabbataa na jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Guyyaa har'aa baacoo yookiin oduu duriiti kana nan isiniif qabadhee dhufe. Kanas akka waasin barnoota irraa barattan akkasumas waan darbee akka yaadattan abdiin qaba. Kanaafi baacoon kiyya akkasidha. Nama lama ta'anii karaa deeman. Nama lama ta'anii waggaa karaa deemanii lafti itti dukkanaa'e eessa bulla jedhanii baay'ee dhiphataa turan. Maqaan isaa immoo tokkichi turaadha. Amma bakka as bullaa achi bulla as bulla oduma jedhanu numa deemu warra sirna qaba wayii tokkotu dhufa. Sirna yookaan jedhu diggisii wayii waan ta'e jechaadha. Warra kanatti dhufanii warra sirna qabatti dhufanii erga warra sirna qabatti dhufanii as bulla jedhanii seenanii gaafatanii amma gaafannaanii kan dhaqee gaafate nama tokkodha. Namni tokkichi dallaa jalatti hafe. Namni tokko dallaa jalatti hafe turaan dallaa jalatti hafe inni tokko seenee gaafate. Amma seenee waggaa gaafatu bulii manni kan waaqii jedhanii. Amma hin bulanii achi tapha jammaran kan nyaatanii quufanii galgalaa keessummaanis kan galee kan bule immoo achuma bula waan ta'eef tapha jammaranii sirbu baay'ee sirbanii baay'ee taphatanii achi maal godha keessummaa kana nyaachisanii obaasanii qubsan kan keessummaa warra durii immoo baay'ee wal jaalata baay'ee wal kabaja. Amma sirba baasaa seenee jechuudha. Amma sirba waggaa baasuu turaanii dallaa jalaadha kan inni jiru. Kun immoo keessoo jira. Maal jedha? Aree riraatuudha. Akkas jedha. Aree ribaaduudha jarriraatuudha leeliyaa tufaa jedhan. Inni akkas jedhee baasa keessummaan kun jechuudha. Warri jaraa immoo maal jedhanii akkasumatti jalaa qabanii sirba jedhaniiti. Garuu namni tokkichi sun immoo turaa sun immoo dallaa jala jira. Ammas aree ribaaduudha jarriraatuudha leeliyaa tufaa jedha. Ammas akkasumatti jarri kun jalaa qaban yookaan namichaan dallaa jala jiru sun nagahee aleeli jedhanii horii yaafadhachaa jira beektu. Ammas gurree sitti makii gurraa sitti makii gurree sitti makii jarriraatuudha leeliyaa tufaa jedha. Amma isaan beekachu sirbichi bee haaraa waan ta'eef baay'ee tokko gammadanii baay'ee tokko jaalatanii jalaa qabaa jiran moqqu jedhee sirbaa jira. Inni horii isaaniitti duudee jalaa qosee gurraas burrees hodoo homa walitti niisin haratee aleellatee deeme. Amma sun aleellatee deemee kuni amma sinuma sirbaa amma gara barii erga ga'anii oggaa gadi ba'anuu horiin homtuu foonan jiru. Achi yaa badaana jedhanii iyyisiisanii horii barbaadutti kaatanii hin jiru. Keessummichi kunis rifatee maal ta'e horiin keessan eessa raqeedhaan jarri lamaan walii galanii godhuu jiru beektaa. Horii fudhatanii deemaa jira. Amma akkuma nama jaraaf na'ee xiqqoo ishee as deddeemee barbaadee yoo madhabnaan booddee inni gara mana isaa galatee jarri lamaan odoo horii homaa tokkichallee manatti hin dhiisin horii muluu isa sassaabbatanii jarri lamaa fudhatanii deemanii. Warri abbaa sirnaa keessummaas bulchanii nyaachisanii quubsanii qabeenya ofiitis hin dhabanii. Oduun koo isuma kana kabadhe isinii dhufee jira. Warroonni viidiyoo koo kana dhaggeeffattanii
qeeqa jiruu fi akkasuma yaada adda addaa yoo qabaattan komentii jala naaf kaa'aa. Warroonni kun immoo laayikii, sheerii, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Sinan jaaladha, sinan kabajaa, jabaadhaa, ol jabeessaa. Turtiin turtii gaarii aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa tura.